Viidiyoon guyyaa har'aa waa'ee sharafaa akkasumas immoo waa'ee paaspoortii dabalataanis immoo waa'ee tikkeettii irraa wal qabata jechuudha. Gaaffilee keessan hundumaa walitti qabee fideetiin jira jechuudha. Viidiyoo kana seeraan na dhageeffadha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtootaa kabajamtootaa maamiloota kiyya warri mana koof haaraa taatan laayik godhaa, sheer, sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jechuun jaalladha. Kanatti aansuun gaaffilee keessan nan siniif deebisa. Eengadda viidiyoo irratti sinii hojjedhe sagalee in dhageessisu. Namoonni baay'een immoo sagalee sirreessii otoo viidiyoo nu hin lakkisiinii kan jettanii rakkoon kun rakkoo koo miti jechuudha. Viidiyoon kun yoo dhaga'ame itti fayyadama. Yoo dhaga'amuu baate immoo ani waan balleessee hin qabu. Viidiyoo kana kan sagalee balleessaa jiru yuutuubiidha malee ana miti jechuudha. Obbiraa cheek godhee iditii hundumaayyuu cheekii godheetiin kanani gadi lakkisu jechuudha. Garuu yuutuubiin daqiiqaa xiqqishuu booda ufumasaa ofii godhe jechuudha. Kun immoo kan koo bicha otoo hin taane ijoollee arfan tokko kan ani beeku akkas gochaama jira jechuudha. Rakkoosaa hin beekne walumaa galatti. Inna gaaffii tokkoffaa irratti jechuudha. Adaraa na biran darbiin rabbiif jedhii kan jette obboleettiin har'a gaaffii tokko na gaafatte jechuudha. Saudi Arabiyaa irraa birrii karaa baankiitiin Itoophiyaatti yoon ergee guyyaa meeqa karaa tura yookiin immoo birrii akkaawuntii madaamiidhaan darbuun ni danda'a jette jechuudha. Obboleettiin kuni karaa kallattiidhaan sarraafa yookiin immoo ATM warra Arabaatiin kallattiidhaan gara Itoophiyaa ergamuu gonkumaayyuu hin danda'amu. Kallattiidhaan jechuudha. Kallattiidhaan ATM yookiin immoo sarraafa warra Arabaatiin birrii keessan gara Itoophiyaa erguu hin danda'amu. Tasuma yoo baankii dhaqxee malee irraa baastee sarraafaa isaanii irraa baaftee baankii dhaqxee malee. Akkasuma immoo kan koo ammallee hin geenye jedhanii guyyaa 4 buleetiin jira kan jette jechuudha. Birriin sun yoo kallattiin baankii deemteetti ta'ee guyyaa 4 hin bulu. Guyyaa tokko yoo baay'ate saayitii 24 tura. Yoo karaa baankii ta'e saayitii 24 tura. Maatiin immoo baafachuudhaaf dirqama yoo ati kooddii kennitee fi kooddii baankiin siif kenne sana fuuldurarraa eengadda akka ani barsiise sana isa sana yoo kennite malee biyyarraa guyyaa 10 yoo ture kennuu hin danda'ani maatii keetti jechuudha. Malee madaamiin kan isheen dandeessu karaa gabaa gurraachaa Saudiirraa gara Dubaay dabarsuu ni dandeessi. Saudii keessa teessee Saudii keessatti dabarsuu ni dandeessi. Garuu sarraafaa isheetiin gara Itoophiyaatti dabarsuu gonkumayyuu hin dandeessu. Mana ishee teessee sarraafaa isheetiin kallattiidhaan gara Itoophiyaa dabarsuu hin dandeessu. Adaraa naa deebisi kan jette viidiyoo yoo dhaggeeffatte akkasumas immoo obboleewwan gaaffii akka kanaa wal fakkaataa qabdan deebii isinii ta'a jedhee yaada jechuudha. Inni biraa gaaffii paaspoortii tokko. Paaspoortiin kiyyaa irraa umatee jira. Expired yookiin immoo guyyaan isaa umatee jira. Iqaamaan kiyya immoo guyyaa fixatee hin jiru. Madaamiin kiyya immoo ittiin biyya galuu ni dandeessa naan jette. Inni kun dhugaadhaa tikkeettiin kutamuu ni danda'a naan jette. Iqaamaa sababa iqaamaan kee hojjetuuf jecha paaspoortiin kee yoo hojjechuudhaa baate rakkoo tokkollee hin qabu naan jennaani. Paaspoortii kiyya osoo hin haaressin qabadhee taa'uutti jira. Galmi koo jala ga'eetiin jira. Tikkeettiin iqaama qofaan ni namaa kutamaa kan jette jechuudha. Namni tokko jechuudha leegaalii yookiin immoo seera jala jiraatee iqaamaa fi paaspoortiin isaa yeroo qabaachuu qaba. Tikkeettii kutuudhaaf yeroo qabaachuu qaba. Iqaamaan yeroo irra jiraachuu yookiin immoo expired osoo hin ta'in. Paaspoortiinis expired otoo hin ta'in malee iqaamaan expired ta'ee paaspoortii yoo hojjeta. Paaspoortiin expired ta'ee iqaama yoo hojjeta ta'ee lamaansaa yoo wal faana hojjeta ta'e malee tikkeettii kutamuufii hin danda'u. Garuu mana seeraatti yookiin immoo imbaasii deemtee namni kun rakkoo guddoon jira. Hanga paaspoortiin haareffamutti yookiin immoo paaspoortiin biyya deemee biyyarraa ufutti as turuu biyya kana keessa turuu hin dandeessu rakkoon jira jedhamee yoo irratti barreeffamee fi malee seera taatee osoo jirtuuti iqaamaan qofti hojjeteef paaspoortiin kee expired ta'ee
gara biyyaa galuu hin dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo paaspoortiin kee biyya kanarraa gaafa galtu ji'a 2 qofa qaba yoo ta'e ati immoo biyya kanarraa eeyyama ji'a 2 qofa fudhattee gara biyya Arabaatti deebita yoo taate biyya galtee expired yoo ta'e silaayyuu tikkeettiin naa kutamee jira viizaan naaf ergamee jira rakkoo maal uuma yoo jette booleetti si deebisuu jechuudha. Paaspoortiin kee ji'a 3 ol qabaachuu qaba gara biyya Arabaa deemuudhaaf eeyyamaan yoo galtes jechuudha. Ati dhimma kee gaafa galte ji'a 2 qofa yoo qabaate paaspoortiin kee ji'a 2 qofa haa ta'u ji'a 1 qofa haa ta'u irra jira yeroon. Garuu ati immoo eeyyama ji'a 2 fudhatteetta. Paaspoortii sana osoo naaressin gara biyya Arabaatti deebi'uu gonkumaayyuu hin dandeessu jechuudha. Basii barreeffamee iyyataan nacci waraqatii yookiin immoo waraqaa adii kan jedhamu jira. Isatu sii barreeffamee namni kun yoo dhukkubsataa taate yoo waan hatattamaa ta'e sii barraa ta'e malee hanga paaspoortiin kee sii biyya galee haara'ee dhufutti teessee eeggachuu qabdaan ji'a 3 guutuu teessee eeggachuu qabda malee expaayirdidhaan gara biyyaa galuu hin dandeessuun siin jedha obboleettiin akkasi. Inni biraan immoo ani sarraafaa hin qabu. Arabni kiyya sarraafaa naaf kennanii hin jiranii. Yoon ani sarraafaa hin qabaanne rakkoon narratti uumamu ni jiraa'u. Sarraafaa yoo hin qabaanne ati jechuudha. ATM yookiin immoo selerii kaardii hin qabdu yoo taate rakkoon sirra ga'u tokkollee hin jiru. Waan inni si fayyadu tokko akka maallaqni kee si jalaan battanamne yookiin immoo si jalaa hin qisaasofne irra kaawwachuu dandeessaa. Kooddii see namni hin beeku taanaan namni tokkollee hanga gaafa galtuutti birrii kee as achi gochuu hin danda'u. Asumarra kaawwattee gaafa galtu qofaa keessaa baaftee jijjiirrachuu dandeessa. Garuu ittiin biyya baattee galuu hin dandeessu. Sarraafaa biyya kanaarra akkaawuntii sarraafa biyya kanarra maallaqa kee naqxee biyya galeen sarraafa kanarraa baafadha yoo jette gonkumaa hin danda'amu. Sarraafaan sun biyya kana qofa keessatti siif hojjetaa jechuudha. Akkasumas sarraafa kana qabattee dhaqxee bakkaalaa yookiin muulii suuqii adda addaa deemte ittiin meeshaa bituu hin dandeessu. Ittiin hin bittu akka warra Arabootaa hankee selerii kaardiidha malee sarraafaa Arabaa itti fayyadaman miti jechuudha. Kanaaf meeshaa ittiin bitachuu hin dandeessu. Ati maallaqa kaashii irraa baafachuu dandeessa malee tiraanisferii adda addaa gochuu hin dandeessu jechuudha. Garuu moobaayil baankii STSPay yoo ta'e biyya kana keessatti ittiin kaardii bitachuu dandeessa, ittiin uffata xalabachuu dandeessa. Akkasumallee namarratti dabarsuu dandeessa jechuudha. Nama biyya kana keessa jiranitti dabarfachuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf gara baankii deemeetaniin ittiin akka warra kaanii ittiin daddabarsa yoo jette hin daddabarfamu. Baankii yoo deemneyyuu jechuudha. Amma ani yeroon sarraafaa qabu baankii deemee sarraafaa sanaan achuma baankiitti dabarsuu hin danda'u. Dhaqee sarraafa sanarraa kaashii baasee ka'een iddoo warra hojjettoota baankii bira dhaqeen kaashii itti kennee malee sarraafa kiyya bicha yoo itti kenne hin danda'amu. Achuma keessa jira jechuudha. Gaafa baankii dhaqxu achuma keessa jira kan ittiin baafattu jechuudha. Achuma keessa ATM'n jira. Isa keessa galchitee baafatta. Ingiliffaa Arabiffaan jira. Ingiliffarra godhatta yookiin immoo warra si geessanitti himta kooddii kee si baasanii kaashii qabattee maallaqa kee baafachuu ni dandeessaa jechuudha. Inni biraan immoo ani akkaawuntii kiyyarra namni yoo galche maqaa namaatiin akkaawuntii kiyyarra namni birrii yoo galche rakkoo maal narra ga'uu danda'a kan jedhudha gaaffiin kuni ati jechuudha. Kanaaf jechuudha namni kamiyyuu biyya Arabaa taa'ee karaa gabaa gurraachaa gaafa ergu maqaa isaatiin erga miti jechuudha. Maqaa daldalaa sanaatiin yookiin immoo maqaa namicha birrii sinii ergu sanaan ergama waan ta'eef maqaa keetiin miti. Abbaan barbaadellee akkaawuntii kee irra galchuu ni danda'a jechuudha. Yoo akkaawuntii kee irra gales immoo rakkoo tokkollee waan nasirra uumu hin qabu jechuudha. Amma ammaatti namni kamiyyuu baqattoonni adda addaa biyya adda addaa yoo jiraatan akkaawuntii isaanii maallaqni karaa adda addaa yoo galee
hanga har'aatti eenyu irra galchee kan jedhu hin jiru jechuudha. Hamma gaafa gabaan gurraachi already walumaa galatti dhaabbatee jira. Kana booda namni biyya alaa jiru akkaawuntii isaa irratti maallaqni galamee yoo argame jedhee hanga aggadamu yookiin immoo hanga murtaa'utti namni kamillee yoo galchate rakkoo hin qabu. Garuu akkaawuntii kee irratti rakkoo uumuu tokko illee hin qabu jechuudha. Namni kamillees immoo akkaawuntii kee irraa maallaqa baasuu hin danda'u. Galchuu irraa kanaaf baasuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkasuma immoo inni biraa obboleettiin tokko immoo ani waggaa 2 xumureen jira, waggaa 3ffaa eegaleen jira. Kanaafi gaafa biyya galu tikkeetti anamoo madaamiitu naa kutaa isa jettu waggaa 5 ta'i waggaa 6 ta'i ati seera jala jirta jechuudha. Iqaamaan kee haaraa hama deema, wanti piroosesiin jiru haaraa hama deema. Tikkeetti kan kutee si galchu isaani amalee si miti jechuudha. Siin ilaallatu waa'een tikkeetti waggaa 5 ta'i, waggaa 10 ta'i, waggaa 6 ta'i kan tikkeetti kutee isaan galchu dirqama Arabaati jechuudha. Garuu waggaa 2 hin guunne yoo taate, yoo waggaa 2 hin guunne taate ati tikkeetti kutanii si galchuu dhiisuu mirga qabu ni danda'u jechuudha. Waggaa 2 guutattu yookiin tikkeetti mataa ishee kutattee haa galtu siin jedhu yoo ati na galchaa hin barbaadu hin danda'u. Maaloodha benxarsoodha yoo ati jette jechuudha. Yoo waan fe'iyyuu yoo ta'e waggaa 2 osoo hin fixiin tikkeetti ofii kee kutadhuu galii kontiraata kee finne siin jechuu danda'u. Garuu erga kontiraata kee fixxee kaate itti fuftee waggaa 5, itti fuftee waggaa 6, itti fuftee waggaa 2 yoo hojjette iqaamaan kee haaraa deema, paaspoortiin kee yoo expired ta'e haaraa deema. Tikkeetti kan kutee si galchu isaanii seeruma jala jirta. Ati seera jala baatee hin jirtu bara. Seera jala jirta. Yoo isaan iqaamaa kee haaressuudha baataniyyuu seerri isaaniin isaan gaafata. Gaafa galtu tikkeetti kan kutu isaan, piroosesii iqaamaa kan godhu hundumaa isaan. Paaspoortii kee immoo as teessee ofii kee haareffatta. Yoo barbaadan yoo fedhii isaanii ta'e jaalala isaanii yoo ta'e sii kaffalu. Jaalala isaanii miti yoo ta'e immoo ofii makee kaffalatta. Kan imbaasii geessee si gargaarummoo isaanidha jechuudha. Si geessuu ati himattee inni haareffatta gara biyya kee galuu ni dandeessa jechuudha. Gaaffii kan kana fakkaatan warreen qabdan gaaffii akka kana barreeffachuu dandeessu. Hunduma keessaniif deebii ta'a je'eetiin yaada. Gaaffileen akka kana baay'ee isin fayyada. Namni tokko yoo gaaffii gaafate deebii nama hedduu ta'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoon koo yoo isinitti tole yoo jaallattan laayik gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Sagaleen kun yoo dhagahame gammachuudha, dhagahamuudha. Yoo baate immoo yaa'u ani waanan godhuun qabu hangin gaafa bilbila bituutti jechuudha. Bilbila naa bitaa na baasa jedheen dadhabee namni na baasu dhibee. Kanaafuu hangan bilbila bituutti na wajjineenuma rakkadhaa isiniin jedha. Obboleewwan kiyya baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.